namni badii dabre irraa waan baranne umrii isaa waan baratu jechuudha. Umrii isaa waan baratu. Namni makalee maaliin dogoggoree hojii xiyyeeta kadee keessatti irrinni maalii ta'arraa keessatti hojjabinni maalii jee evaluate if godhaa yoo hin deemne bakka fagoo dhaquu hin danda'u jechuudha. Tanaaf mootummaan biyya Itoophiyaa jaantuun dhufaa dabraan gaafa dhufuus dhiiga Oromootiin dhufaa gaafa dabruus dhiiga Oromootiin dabra. Rakkoon eessa jirti? Rakkoon yeroo hunda ijoollee Oromoo gatii kafalchiiftutun eessaa dhufti. Amma dargaggoota Oromiyaa keessattis naannawaa daangaarrattis dargaggoonni waggaa harcaanni agarra. Oromoo ibidda karaa 4-5tiitu irra balbalaa jira jechuudha. Maaliif kun ta'a? Tokkoon keenya sila if keessa deebinee waa if gaafanne gaafii gaafannuuf deebiin arkannaa jechuudha. Waan kanammoo waan amma tahaa jiru kana akka kalee gamtaa qabaannetti akka kalee wal dhagayaa turretti akka kalee wal jala deemaa turretti maaltu wal nu dhageessisee walii nu abboomsee rakkoo jirtu furmaata kan nu dadhabsiise. Haja'u jirumatii keessatti egaan if bare Oromoon bara dargiitis karaa asmaraa kana gaafa warri Eeltiraatii wajjii wal loluu turan dargaggoota Oromoo hedduutu irratti harca'e. Hedduu irraa harca'an gandaan itti ilaaladhee akka jiran ijoolleen hiyyeeyyitti heddummaattee jechuudha. Bara dargii warra shaabiyaa kana wajjii gaafa wal loluu ture. Deebi'ee gaafa wayyaaneen baadilooda baadimeessanis ilmaan Oromooti har'a nyaadhame. Arraas ka qophaawaa jiru sanumaana fakkaata. Naannawaa biraa keessatti waggaa bal'inaan nama milishaa guuran hin dhageenyu bakka odeeffannurraa. Lakkoofsa Oromoo xiqqeessuudha moo ka barbaadame immoo dargaggootuma Oromoo kanaahu ijaan arkuu jibbanii laata warri OPDOtu maaliif OPDOonni sodaatti dargaggeessa Oromoo especially nama ama 30 gadiini sodaatti maaliif wanni ijoolleen Oromoo goote hotteen isaanii 2018 dhaabbatte san hin goggoyne jechuudha jiituudha. Kanaaf amma dargaggoonni Oromoo Somaaliin ni agartan daangaa isa warri Ogaadeen naannoo cinaasanitti waan godhu jiran warri isaa dirruma dhawaa keessaa dhufanii shamarree Oromoo ta'uu dhufa qabdu ajjeesanii eenyu waan godhaa jiran eenyu jan isin ka waan gootanii jan jechuudha. Hagam takka itti fufa wanni kun akkanatti Oromoonni ala jiru kunoo maal godhuutu irra jiraata moo akkuma keenya amala keenya kaleessan hoggaa tokko waa godhu wooma san godhu kaan irra godhu yoo tokko goone je wal durbaa garagalanii maaswaa walirra godhu kaan for how long you gonna continue like this hanga yoomii fi waan akkanaa kana itti fufnaa jechuudha. Akka ummataatti akka nama biyya bilisa qabu jirutti Oromoon yoom waa godhuu danda'a. Mataa nama dhukkubsan keessaafuu dargaggoota dheengadda naannawa carcaritti naannawa Oromiyaa Harargee dhiyaatti kasi baasanii liyyuu hayliin abiyyaa mata kasirra shante san sammuuti yana tuqe. Maaliif haati Oromoo fincila qeeroo keessatti ilmaan si hadhabde imimmaan hin goggoyfanne. Arra mootummaan kun wahuma kadeetii PLF wajji godhuu ture itti fufee godhu jira jechuudha. Laata maal godhu nurra jira? It makes me worried. Hegereen Oromoo nama sodaachisaa jechuudha. Ummanni keenya akka ummataatti ummata meeshaa maleeyyiidha. Garuu warri nu balleessuu deemu faannoon afaan adda addaa dubbattu gatii Oromiyaa barbaadaniif hidhatanii jiranii jechuudha. Oromiyaan sa'a aanan isaa hin guune. Sa'a aanan hin guune jechuudha. Lafa qabeenyisi irraa guuramee hin dhumne jechuudha. Eeltiraan ta'achi baheettus lafa Oromiyaatiif ija dhiibdi. Warri Ogaadeen lafa Oromiyaatiif ija dhiiban. Isa lafa Oromiyaatiif ija dhiibanii jechuudha. Maaliif jarriniin an dhawe kun dipendensi Oromiyaa malee jiraachuu gatii hin dandeenyeef jechuudha.
كخاني رخيان أسيك جد يتدرين دواتين يجي ألابا بيبرا في دي بيتك خيسر للسه حاجستك أورمو مال نقوتي يجو جان جتشونا خان تاتو دانجارا ورانا سايت بوباسي خو قادم مستفين ilmaan oromo ka fedhe fixaa jira namni irraa dubbatu hin jiru jechuudha gariin nama ummata dhumeef dubbachuurra prime minister protect godhan biyya nuti jirru kana keessatti ummata ka protect gootu ummanni waan cufa dursaa jechuudha waan cufa dursaa ummata sifilate ummanni saniin jiraanne namni sifilatu hin jiru jechuudha garuu ummanni oromo value dha dhabe biyya san keessatti gatuma dhabe jechuu barbaadeeti kakara kaani womeedduudha agarraga waan agarru tanas dhageenyeeti sunusnu agarreetis calinjennu rabbi nu uume rabbi nama godheen nu uume sammuu nu kanne ija nu kanne gurra nu kanne warri oromoodha kakalee waliin qabsoo godhu turan 2008 booda namu bakka dhaqee wal agarree jechuudha haa ta'u eega wal didamee adda bahame namu political view isaa qabate akka ifii fedhutti biyya takka keessa jiraachuu danda'a rakkoon biyya sanii keessaafuu mootummaa kanaa guddaan warri qabsoo oromootii fi hogganoota oromoo irratti ganama galgala jibba oofu kun tokko warra gaazexeessitoota jeefiyaamu lamada warra aktivisti jeefiyaamu warra miidiyaa ala kana irratti bara dheeraaf baroodaa ture kaan ammoo warra qabsoo keessa turre jeefiyaamu jechuudha warroottan kun they are western citizen biyya alaati jechuudha citizen biyya alaati dhaabni tokko gaafa ama 20 ama 30 ama 10 keessaa baate naan ta'u yette arra garuu mootummaan kun ilmaan ganda keetii waan ta'eef isaan jala dhokattee hogganoota oromoo kabiraa attaa godhu maaltu fide mootummaadhaan walitti dhaadachuunis ni jira ka oromiyaa bulchu jiru ilma ganda kiyyaati ilma abaluu kiyyaati nutiitu arra taraa qabaa akkana isin goonaa jettanii hoggaa oromoo irra dhaadatan xiqqoo takkallee isin hin qaanfachiisu xiqqoo sheemiin qabdanii dhuguma rabbiitiin jedha maaliif gariin keenya wal beeyna qaamaanis wal beeyna ka qaamaa waliin beeynes bilbilaan wal beeyna maaliif Aba orratti akkana duulu isin barbaachise you know what isin abaarsa abaa waan qabdaniif hin milkooytan obboleessi angafni yoo nama abaare namarraa arkata haadha abbaan yoo nama abaaranis namarraa arkatu abaarsa abaa qabdanii bakka takka hin geessan okay buhoo keessan silaa gabbaasanii hedduudha haragaan jiru garuu mootummaa if duuba keessee anshimeen ganda kiyyaa protect no godha oromoota gartee dhaaba siyaasa adda addaa qabu kanaannawa seentara anteeni seentara ala jiru kana akka fedhettiin attaa godha yoo jette yeroo numa dhufti namuutiifu garuu gatii lafti tuulama jiddugala oromiyaa taateef gatii burqaan siyaasaa biyya sanii maashinni yookaan injinni siyaasaa biyya sanii jiddugala saniif hogganamuuf ani jiddugalattiin dhaladhee nama biraa kan fedhe irratti irra baxraan jechuun ati gadhee ta'uu keessa agarsiisaa jechuudha mataan isin deemtaniin qafoodha qaamni keessan akka jiru taguugaa jechuudha maaliif gariin kee ganna 20 eegaa baa'oo keessaa baate waybi joolleen gaafas dahamte arra fuute arra maaliif haareetti abaa irra dhaadachuun si barbaachise waay garin keessan citizen Amerikaati garin keessan citizen Canadaati garin keessan citizen Holland anywhere rakkoo biyya sanii rakkoo nagaa katee jiru warra citizen biyya alaa qabatee biyya keessa akka fedhe namaan jechuu jiru jechuudha mootummaa kana silaa warra isa faarsurra warra isa abaaru silaa dhaggeeffatee gaariidha warri isa abaaru sirraayif isa abaaraa jechuudha warri isa faarsummoo lubbuu qulqulluu galaafadhuu jedhaniiti isa faarsanii jechuudha
qaamni amma abaa orra duulee mooraa miidiyaa adda addaa irra yaa'u kun qaamuma kalee daadhii galaan nyaatee bar eenyuun nyaate daadhii galaan isinuma nyaatee miti eenyuun nyaate battee urgeessa eenyuutu taayee danda'a ol darbee shalab godhee kaa isinii miti oromoon bira maal isinirraa expect godhare sila waltuttuquu baattanii rakkoo siyaasaa warra siyaasaatiif dhiiftanii gaariidha. Rakkoon siyaasaan abbaadha qabdi. Okay? Yoo ala kana dalagattee jiraachuu dadhabde nama arrabseetiin mindaa mootummaarraa fudhadhaa jechuun I don't know kanu kamitti karaa lamu jechuudha. So anuma ajaa'ibsiisnaaniin kana dubbadhe wahuma na ajaa'ibsiiseefin kana dubbadhe jarattiin tun yoo arra mootummaan kun jijjiiramee nyaapni kanarra hamaa dhufellee nyaapha sanii hojii dhaabbatanii oromoo irra duudanii jechuudha amala waan ta'eef okay amma silaa namni mataa buqqee guddoo qabu itti dhimma baasedha waa hedduutti maaliif achi keessa waa hedduu kollekti godhuu dandeessaa miti garuu buqqeen hangas guddattu hoggaa qullaa taatu gatiin qabdu jechuudha emiti kanaaf silaa warri mootummaadhaaf hin jiru kun so called mootummaa warra citizen biyya alaa qabaatee isin jala seenee ganamaa galgala du'a namaa waan ni godhu kana silaa seeratti deebiftanii gaariidha amma jaarmeeni siyaasaa biraa abaa ostaanaan kaafaa'oo namni deeggaraan isaa yookaan miseensaa tokko paaspoortii biyya alaa qabu yoo achi keessa dhufee waa isiniin jiru immediate fuutanii ol darbitanii jechuun mana hidhaatti. Maaliif fair imbalance hin jiraanne maaliif walqixxummaan hin jiraanne so xiqqoo silaa naamusa itti gootanii gaariidha kabira bakka irraa jalqabanii bakka itti fixaniitu nama dhibaa teenya tana namaas yaaddeessaa namaas dhibaa jechuudha meemma karaa dirree dhawaa kanatti hin gaddeebi'a takka karaan dirree dhawaa kun dirreen dhawaa tun lafa istiraatiijiidha very strategical city magaalaa bareedduu nama hawwattu magaalaa qilleensisii bareedaa karaan isiin itti baatu hedduu Jabuutii Affaar Soomaaliyaa Zayilaa karaa hedduudha jechuudha magaalaa qubsuma naggadaa magaalaa jabduudha magaalaa dhaloonni namoonni magaalaa dhaloonni namni keessa dhalateelleen dhugaa qarooti they're very visionary jechuudha ummata faxina ummata dafeeka faxina waa maybe qilleensa isaatirraa ta'uu mala an hedduun jaaladha qilleensa dirree dhawaa jechuudha maaliif dirree dhawaa tanatti alagaan ija dhiibdi maaltu arra ammoo akka isaan kana godhe dhugatti dhalattootuma naannawa san jiraatuutu waan kana oofu jiramoo humna biraatiitu duubaan jira gaafa dhagaa abaarsaa tokkochi kaayyatan dhagaa abaarsaa kakunommaa warri Zayilaatu dhagaan kun abaarsa qabaa rabbi hojooliin nama buusaa hin fiddanii wanni kun seera rabbiitii wal nama lolchiisaa jaanii didan isin kaayyattan san yeroo san alaabaan tiyyataniin an jaaladhu jechuudha antaniin an jaaladhu alaabaa baa'ooti na fakkaatti jechuudha alaabaan an jaaladhu alaabaa tana alaabaa baa'ooti jechuudha na fakkaatti eenyummaa kiyya ibsiti hiikkaadha qabdiis hiikkaasiitiin beekaasi waan inni hiikkaasii beekuuf hin jaaladha gootan hedduutu irra wareegameessi dhiiraa dhalaan ayyoo abboon isinuu dhumarra taayee danda'a kan alaabaa tana irraa agarree jettanii hiitan viidiyoo qaaniin beektu bara okay gaafa alaabaan biyya Jabuutii dhuftee dirree dhawaa keessa akkasi guuttee dirreen dhawaa ta'iisaati jedhan mootummaa federaalaa taanaan mootummaan isteetii Oromiyaa maaliif use akkamitti use
biyyatee biyya maappitee keessa jirtu that's your sovereignty take abdu ummata kee jiraatu gaafa akkas godhan maaliif uste silaa dargaggoonni san dargaggootu Oromoo tahanii alaabaa tana harkatti arkanii OPDO'n silaayis waan nyaattu malee waan gootuun beeytu tokkoon isaa lubbuun hin galu jechuudha achitti. Biyya san keessa second citizenii fi first citizeniitu jira jechuudha. Kanaatu jira biyya Itoophiyaa jansan keessa. So kana cufa maaliif hin kaase jarri san eega gaafas lafti tun lafa teenyaa ja'ee aadan allaale ol bahee biyya teenya ta'ama 500 dura nurraa fudhatamtee deebifanne jeesan namicha akkas jeesan qeensa irraa murtanii waa mootummaa dhiyeessanii seera dhiyeessitanii akkami biyya abbaan tokko qabu tiyya jee namni san ol bahee dhaadata. Eegas booda namnichi san yakka meeqa dalage gaafattanii arra garuu sagalee abbaa gadaa nama jedhamu tokko keessa maaliin dhagee namni kun yeroo hidhamu aadan faara hiitu finfinnee irraa bilbilee sukara qabaa high blood pressure dhiiga ol ka'u qabaa dafaa baasaa jedhanii baasisanii turanii san dhageenye je laata Oromoo yakka tokko malee murtii ganna 25 ganna 30 itti kannitan namnummaan tokko namni kun hidhaan tun hidhaa yakkaati jee baasen jiru ni jira Adam allaalle ka isin baaftan sukara qabeettaniitii fi abbaa dargaggoota kan ganda garaadaati OPDO qabdanii mana hidhaa dirreedhaa ganna 25 itti faraddan maali garaagarummaansaa hiiris garaagarummaansaa kaabnoonni magaalaa sanii itti aanaa pirezidaantii fi including itti gaafataman bilsiginnaa hawaalota Soomaaliitii wajjin corruption lafaat irratti waan isin hojjechuu jiran waan isin hojjechuu jirtan waan beekameefi joollee Oromoo qaroo borwaynu gooteettan fuutanii mana hidhaa duuchitanii jechuudha. Arra lafti dirree dhawaa keessatti biyya Soomaalii guutuu irraa dhufanii bitachaa jiran Ameerikaa Kanadaa Eurooppaa irraa dhufanii dirree dhawaa keessa fi naannawasii bitachaa jiran hawaalaa isin waliin hiriiroo qabdanii miti kaabinee dirree dhawaa. Lafa ummata tokko lafa jechuun ilmoo fi jechuudha. Akka Oromoo minority gootanii warra biraa majority gootanii Oromoonii fi ummanni biyya sanii dhalate biyya malee akka godhu jirtan. Oromoon hin beeku seetu. Qabaattoonni Jabuutii paaspoortii Jabuutii qabu. Naannawa malkaa jabduu kanatti khalafa bitate tokkoo fi lama. Khana godhaa fi ture Ibrahim Yusuf miti Ibrahim Yusuf kana godhaan ture akka Soomaaliin baay'inaan achi qubattu ajandaan kun ajandaa Usmaayiru Malgeelleetii miti lafa Soomaalii babal'ifachuu kajoo ka Mustafeedha wajjin sagantaa ganna shanguutu irra dalagaa turan arra lafti teenya dirreen dhawaa teenya wanni kanatti gooba baasanii jedhaniif horii achi ganne kan beekanii eenyu faa akka bitatan beekanii eenyu faa akka qaba achi keessaa qaban beekanii jechuudha. Kanaaf wanni kun kallattiidhaan mootummaa Jabuutiitii wajji adeemu jiru jechuudha. Magaalaan arra isaanii fi Gadabursi irra wallolu jira magaalaan Zaylaa kana wajji walii qabatteeti jechuudha. Garuu warri mi'a lafaa beeku. Mi'a dachii fi beeku lakki heera fasaadaa isin deemtanii kana lafa teenya irra gadhaabdanii lafa teenya kileemin gootanii jedhamee ilaan garraa walii jidduu deemu jiru ni agartanii jechuudha. Lafti dirree dhawaa inuma Jabuutii lafti Jabuutiitu lafa Oromootiin jedhan. Jabuutii osoo isa fida lafa. Isa gaara keessa akka bineensa faffacee jiraachaa ture jechuudha. I will pointing godhu barbaade isaan irratti. Sababni isaa politicianonni isaanii sheekottiin isaanii akka jiranitti Oromoo irratti fuula deebisa Oromoo irra maqaballeessi gaggeessuuf waan jiraniif jechuudha. Oromoon 90 takka dhufte achi dura Harargeen turre nuti Amaara beeyna malee Oromoon beeynu isinii fi Amaarri nu arra nuhi alaqaan keessa nuhi Oromoodha jechuudha. Alaqaan gaafa Afrikaa Oromoodha jechuudha. Ati beekamtuun horii jala deemu
بكتك وجاربني راجوجي هورين كي وجا بشان وجودابي جندك ينفعني بيتن نفتني هوري خيسن بشان وبافتشو لفك أباتني تسين بيتن كباتشو سندن دي سني يجودا إيه سفجر تاني سن كونا كيلومتري ميك أجل دي سر أجل دي ستية كيلومتري ميك أجر تاني يجودا أجل دي سر أرى جتي كامنوني مقالة دريد أو مالك مليون عن التجنيت أني لفا أرمو ساما باتني قباتني درد بأننا قالتن سيدا ميرلك خبالاس ميرلك جيرون مالف ديدن سيدا سنرة جنة سقلتميف جابوتي ليس فرنسايف كان متيتو الرجرامتي مالف ديدن سيدا سنة كإفيدنسي سنروخة توفي إفيدنسي سنروخة تشوندن دو you cannot hide the evidence هندن دمو يتشولا هندن ديسان evidence لويسو إسن قارو مخيسان خبينين سوجي جراچاتو رسان أجمعاتو إسني في قارين إسني في ورابيساتو فان وري بيخا وانتيف أورمو نوبي لسومس أورمو ماري دكتورو تسار خبجان كبانو من أورمو نما إسن كبجو خبجا نما إسن كبجنا كبجنا جرخون حاجة أفاني باساني فان نود أوجه هيدنه أمة خانة هواشي جت سومالي هواشي قلت أمارات تجاري دبتني يجون وريكا دكتور إسماعيل نمشي في جو كدكتور أنتين he's a computer ماري software engineering جتشول جند أمارة خيستو أني سانقولوا أمارة متي أخاخو أمارات يو في الدلة فأرومو فرشون دندي سنيسا قالوا أمني أكنا جا وجاز جراتو قودا نبيتني يجون إف بيتن وانقولوا جرتن نبيتن شرئيس الأورومو الرد مصطفى الراكبي هاجا دريدوا هاجا جابوتي تيدا جرتن توكون سايسني في ملكاو توكون سايسني في ملكاو أكما قرتي قافا إلتران لفساني سنين رافو لتاني بيتاني متي إلتران إيرسين إفتي دوبرتي سيسيني أرجيتا إير أوروموتي متي سن دريدوا مكا خافتن خيسيني وجول رفوه جول دوبرتوت أوروموتي وجول دورا دابتن جندرمارين فرنساي راسي رفولين انجرو ساسالاي هاي I think عيسى قرآن صار بأبهاي عيسى قرآن نجا سارة عيسى دب جيست أفريقيا إنه كشيدا أوربو جيس دبكا كوجولي سمي سدوايو دبكو هدوي ما دو مساكين بوجبا دبكو هدوي ما دو عرور إيو داد عندك دقائق كرون بوجبا لكن جاسيو كبريت بس إسقرب وضعتها جاس كاجيو كبريت كاجا دول كدقو داد كلا شيء كيصدق وحربتين لكن فانكن iyo bootbootadan aad ku jirtiin oo dahaysi wax oromo la dhahm ma jiro dirdaba isaale jabuuti ba oromaale hawazad jabuuti nafteeda oromaale ya idinku hadda la iniga aamus cabsi baad moodiin hadda la dhaho walaal isma dhamayna isla noolana cabsi baad moodiin ya dad yahoon hay isceebeynina darad markaad dhagaxaad keentaan meesha dhigtaan xeer ciise dahdaan illa in dhaho ma samaysan kartiin waa la oran kari laha laakiin dadka waa la isdhex nooliyaan waa la isdhex degay bal ha samaystaan baa la dhahay markaas aad dhahdeen dirraba ciisaale ya dirraba ciisaale ya marka oroma adduunka ay ka dhamaato iyo dirraba taadu noqon had arrintiinu ilaa iyo dhuntay gaadhay dadka arrintana qofka wada waana la yaqaanaa jaajuuskiinan ugaaskiinan jaajuuska ee abdi ila u jaajuusi jiray ya ood mustafa aad dahdiin filimku isagu uu wado gacanta lagu hayaa هذا لا إحترامه لا إحشميه لا إدقيستا فيعن هذا يتهدفته واحد يسين كان أنا ونوح أنا إنه كان هنا مد بعد هذا أنا مدنا عسى وحسن قولي هذا ابتدون المبتيين
الدردبة سجاشن يكود كهر واحد أحد مجالدي لبعض عيسى أو أن لف باقاضو أورما دسية أو أن لفت الكيجوجين أو أن لفت بختجة هر فديد شركة مركان ده هني جيجا كملجا رقاتا ما يدهانا نو أنا قمله ما يدهانا يا هو جامية هيجا يا أو لف كسرده مركا إيجوا يدهان قبر داري بيقلافيد مجاله بابور لما مجاله ملور مرمى بادي انت ديسانين هاي انت ديسانيسين وكا مجاله اورومو اي جارسو ايلاد هاي الجيجيجا كميل جارس لا دخلسي ما اوغدين تا اورد ويدي يريركينا ما حي اودا وي مريهين political program كوغا waxa ku jira magaalada ogaadeen weyn inay tahay ya magaalada aan hadda sheegay jigjigana ma lihidinaan for sometime you can live there but not forever kuma noolaan kartiin jigjigana hadda la iniga aamuso waxa bad moodeen inaad adduunka oo dhan control garaysaan yeah slow down guys san aad socotiin meel kuma gaaraysiin sidana aad u socotiin dalna kuma dhisi kartiin ninkiina dhahay magaalada xuduudka taala annagu malihin oromaa lahay laakiin xoog baan kaga kaxaysanay sidaan cafarta dhulka aan uga qaadanay iyagana uga qaadanay hani we are in 21st century cusubaa la joogaa hadda adduunku gumaysi madow iyo gumaysi adba uu iska eriyay xor baa lagu nool yahay yaan ka wada taa daraadeed habeenii raad soo baxdid ood oromowna adcaysid ood oromadu adsaan aad dhahaysid ay wax laguma sameeyo xiniya haddaad leedahay dirdhaba qaado xiniya hadday kugu taalo oromo af lama oradno taqaaniin tigreedi intii 27 sano dalka haysatay ee idinkana inii samaysay 100 jeel oo inigu garaaci jirtay wiilal oroma oo qayro la dhaho iyo ku celiye maqale ma hadalno anagu waxaan sameynayno we just do our job we don't talk we work yeah hawash reer jabuuti waxbaan la talin aanu jabuuti kaarsiis baan deganaa kaarsiis xafada ismiiga ka soo horjeeda ya jabuuti aan ku bartay seestawa aragtay ma madrasada iraaqiga iyaan ku bartay idinkaan in la koray horta jabuuti nadiifiya jabuuti kaarteega bedelo magaalo ka dhiga jingada tuuro jingadi aad ka soo qaadi jeezayl aad ku dhisi jirteen adsaaba bal ku dhisa hadda jingadi bariga adsaaba aad ku dhistaan maanta maxay nidiida inaad jabuuti aad ku dhistiin biyaha bulaacada ay dadku ay ku dhibtoonayaan ee kaniciyo qudun kasta laga qaadi infection iyo viruska orda tuuba sameeyo dal bili aadan ka dhiga idinko oromo afkiina aan ku soo furin nadaafada arxiib ay leedahay ba malihidinaan nadaafada xaafada afarto ay degayiin ay leedahay arxiiba malihidinaan markaasaad oromo af dheer aad ula imaanaysiin oo dahdin dirdhabe annagaale kani reer annagaale malihidinaan dirdhabe maxaad keenaysiin macirkii dhulkaad isku rogaysiin oromo annagaa dad inaga dhigna idinku dad noqda markaad dadtiin baad dad naga dhigaysiin maalintaan idinku xurriyadaad qaadatay ma xasuusatiin wiilkii ugu horeeyay oo sidaa xero kubadda istaago inii heesay ya nuux gooban uu ahaa go find in dictionary in library Djibouti Independent Day the first person who welcomed Djibouti flag was Nuh Mohammed Gobana abal malhidinan ya oromadu ma bajogin bar oromo tana khademu khanis oromo bishan kaysa rufteja khanis oromon madakaas kari ruftejan خننا مو أورمو ما نجرتو جوار فريلما بريسينو كابانو كابانغوتو أورمو نك أورمو تفكيس ديبي إيه
مالف خردمتون شفتي أورموتي قبلاتي خردمتون شفتي مالف أورمونا قبلاتي واي أنا إفقاف إنه أتشبه قبنا ما أولي قبر نور قبوسني يشود كأوا خيني هاجوف إنه أوكي كأوا خيني هاجوف إنه لفه دويدا سبايدر كورني تنهاك أبانو إفيف أبتشو دندنيا إنه فانو في أمارة جل في جوهان إفنو إفتاني هاجرانو أودو مني خيسي تورتورا جند أمارة خيساس في جوديسي ويبر موتي نكاسانين جرو بارتشي دكاني حاجة قرتي واني تكتي ميديان أورمو قوتونا مو أن خناقلو ديدين أفان أورمو أفان فدرال هاتو جنة أفان أورمو أفان وجيتو كمنا كباجو ورمو جند أمارة دك أفان ساني كيلومتر دبتو كبانوس أورمو دا أمارة ميديا أورمو ردفون أجرّيان أمارة رفع أورمون أكان جون أجرّيان تانا جندو بخيسة يصير دبن تجندش بخيسة يا توتانا بكتشوف أي سماجرة أوكي أما جا سومالي أورمو جبتو كعب إسماعيل تو إنجرير إسماعيل ولك أبتريته لا تدري رأي سريف كننا نشرا دابد دايتاني نيجايسين إسوا ورا بحر دارينو شاف أوروميا خيسة تانغو كبار شو كبدن جتاني نمتي خناس رفتني دري رأي سني خنني نتاني وني سنينغو ننجروها سلا وحركة أبتاني فقو هيرتاني في التاني سين ما شاء الله يسنو مرجع الله يسنو مرجع وهدونا موجك أود التاني سين قارو جري سنجارو كوشاشة تلسين لازم كوشاشة نما خبجاء فيك أبوتو أمت ساتي خبجاء أباد أنقافة نمتش أمارتيتش أكاسيسان خجانا ما قلقلو أورمو الرهاس أو بيراتي سين أركان بكنا ما دو أيسين كايتشودا إسين ورا جروجات خدو أي أوليتشودا أكان أني سيرين دو برنا فيتن كيلوزيت كيسينا شوف الداتا هاجا مكان يك أبتري جند أمارا خيس ديمتن إسين الرادو بتشون ديسوان أوكي مكان كيا أورمومان كيا نمني مكان أورمو تندمو بك أورمو فكاتو أبدا نمني أورمو رجو بك أورمو فكاتو أبدا أورمو أركان دنديسو أباون دين خيا تجند أمارا خيسيسه أباون في بيبين غرا غروم من كبني أباون دينا تجند أمارا ديته دين سيشالن جرمو آتي خفان نوا جد أبتة دين أورمو تيهو أنا سه مدكينا خبيرة كسر كبامتي عن 60 ما يتشولا ما أعرف وان أورمو خيسة تبو أدم فاتنين بربادون كابو وجا أورمو حاجات أوريك إنساتا كان شرفو أورمو ميت أمي بران فجاتو أورم you know what I am there for every single thing يتشولا أمته خوتيف جرو فدي أمته يافو الدين برد جاللان برباد نما جايب سيفتو تيسان غري تديبنا يوم جل قبني تيسان اما لا جرة ديستي تيسان تقو يا لا جرة لا جرة قوياني تديبنون بفاية شودا وري لفاف هادو الدل لفتتو اللفيتين يبيتتو بيتين يتن وايد الرد أوا إيجك أران لا وايد الرد أوا إيجك غاري لا إيجك ناناو لسان ناناو بخو هدون كيس جرتو يشورا بخو هدو تجرا بخو تمي سميد أم بيتو فنجي هدو هداماجي هداميجر فنجي تمي بيجا قاسم بيتو فرا دينا فرا فكاتس غيس جراتش غيستي أينو فرا خياسم بيتو يشورا تناف جباد دابك جرتاني نجى ربي ورد نفني نجى انترا ورما